warra piipii wajji turre keessa nama garaan dhukkubuu jira ogiin akkana akkasii miti bolleeyyan kiyya. Piipiin nu qaaneessite. Dhugaan isinii maami? Piipiin nu qaaneessite. Isiniif hin gartan garuu akka qaanu hin gartan. Hanga jarri nu ari'ee wanna nu godhuu nu eegu jirtan isin akka mo'amne nu gartan. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. May invite share godhaadha. Walii daddabarsaadha. Amma itti seenna. Hayyee isin irra wal dhaqqabna. Kunis viidiyoo laalaa rakkoon hin jirtu. Irra deebuudhaan assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Warroottan salaamtaa tanan jenne yooyya kabajamtootaa fi jaalatamtoota Facebook sheekka abbuta baga nagayaan dhuftan hundi keessanuu gartee isin maal gootan invite fi share gootanii yaada kiyya kana namoota baay'ee bira naageessanii jechuudha. Waa hedduutu haasawamu jira. Egaa kitaabni goota keenyaa obbo Jawaar Mohammad kun hayyuu xiinxalaa siyaasaa kun gadi bahee as jalqabee waa hedduu haasawamu jira jechuudha. Waan kana afaaniin irraa caljeeti yeroo hunda caljeeti yaada uummataa laalaa jechuudha. Uummataan dhageeffadhaa jechuudha. Uummanni maal jaa, uummanni maal fedha, uummanni maal haasa'u jira laalaa jechuudha. Waa hunda laaluun ture. Warroottan Jawaar deeggaruu laaluun ture. Warroottan adda bilisummaa Oromoo deeggaruu laaluun ture. Warroottan gartee PP deeggaruu laaluun ture jechuudha. Guutuu isaanii walii qabeetiin yaada kiyya isinii fidaa jechuudha. Mee dursa osoon dubbii Jawaarittiin seenneen dura mee dursa guyyaa PP nuti deeggaruu turreen waan takka isin yaadachiisa yaa obboleeyyan kiyya. Yaa waa irraanfachuu jaa Hacaaluu Hundeessaa yaa waa irraanfachuu jaa si galee mee waan takkaan isin yaadachiisa. Gaafa PP deeggaruu turre yaada harkaa qabnaa jechuudha. Biyya kan bulchitu yaadaanii beeku. Waraana feete qabaadhu. Maal feete qabaadhu. Amma waan biyya eebisu kana waan guddaan seenu si galee. Waan guddaan natin. Nama yaada qabu tokko dhufee firfirsa waraana kanas. Baxaabbatee facaasa. Si galee. So gaafa san akkamii yaada qabdanii sheekha jiina gaafadhu. Akkam jechuu turre gaafas. Viidiyoon teenya hundi lafa jirti deemtanii ilaaluu dandeessan. Si galee. Viidiyoon teenya hundi guutuun lafa jirti deemtanii ilaaluu dandeessanii jechuudha. Maal jechuu turre? Mootummaan kun mootummaa haarayaa. Olii obsuu qabna. Wal dhageeffachuu qabna. Si galee. Amaluma biyyee kanaatu amma ol seene hin beeynu. Si galee. Jenneeti Jawaar Mohammad dhageeffachuu dinnee jechuudha. Gaafa inni dura nutti himu sana. Maaliif hin beeynu dhuguma? Khayriin dhufullee ta'u, sharriin dhufullee ta'u. Rabbi beeka malee nuti beekuun turre jechuudha. Warri xiinxalu maal jee? Ay namichi kun haasoo isaa adeemsisaa si galee warri itti dhiheenya qabu hundi wanni sabboonummaa je'an keessan jirtu. Namichi kun gartee qabsoo Oromoo tana gufachiisu malee qabsoo Oromoo hin milkeessu jechuu turan. Jechuu turre gaafas dhuga qabnaa jechuudha. Dhuga qabnaa jechuudha. Itti aansee aangoo qooddachuu qabnaa isaan jennaan lakkii aangoon filmaataa malee qooddamuun taatu jechuu turre jechuudha. Yaadattan yoo ta'e. Filmaannis akkan jirre PP'n garsiiftee jechuudha. Kanaas jechuun dandeessummaa. PP'n nama ifi taa'ee marii biyyoolessaa TV keessatti ifumaa godhu jiru. Haga filmaata dhiisii marii biyyoolessaatiin siin jedhe. Waan hayyoonni taa'ee murteessu mataa ifiitii nama murteessu jiru jechuudha. Nama kana filmaataan dura dhaabbattee difeendi godhuu hin dandeessu. Ta yaadattiin sii deebi'a. Tokkoffaa PP'n gaafa duraa nama sodaachuun turre jechuudha. Waan takkaan isin yaadachiisa waan lamaan takka. Wanni lameen sun hayluu addunyaa namni jedhamu communicationii mootummaa naannoo Oromiyaati ammatti. Obbo Baqqalaa Garbaa wajjin OBN irra dhiyaachuu eenyu yaadatame? Mee eenyu keessantu yaadata? Yaadattanii? Gaafa san obbo Hayluun gooliitti guuree ture jechuudha obbo Baqqalatti. Maal jee? Isin paartiin Oromoo yaadan qabdan bochanii bochisuu malee yaadan qabdan afaan Oromoo fa afaan federaalaa goona jettan maarre jettan kun seenaa taheera wanni afaan Oromoo hundinuu afaan federaalaa ta'uudhaaf Oromoon gaafii isii deeffachuudhaaf si galee
Oromoon gaafii isii galatoomi jihaad kiyya jihaad alfarq tiim qabricho asumaan naa galatoon faddaa mucaa Oromoon sigalee afaan Oromoo afaan federaalaa Oromoon gaafiin isii lakkaawamtee teebilirra teessee jirti kanaa booda gaafii Oromootiin daldaluun hin danda'amtu jeebbar mucaan obbo Baqqalaa afaan qabsiisee bar yaadatta moo yaadatta yaada harkaa qabanii jechuudha sigalee yaada harkaa qabanii jechuudha obbo Baqqalaa waan wallaalee jechuudha jechuu malee asii deemtanii osoo muyyaalatti mari'anne maqalee dhayxanii je'eeti gartee afaan qabachiisee jechuudha booda nuti gaambeennu gaafa san ifiifu maqalee nurra nagaya taate argamtee jechuudha dhumarratti sigalee yaadatta moo yaadatta itti aansuudhaan lammaffaa obbo Taayyee Dandayaa OMN gubbatti kan guyyoo waarii oo interview godhe boonee garaa dhiibaa Baqqalaa Garbaa faa wajji dhihaate isa qofa warri mormitoonni nam 3-4 yaadatta moo yaadatta ni yaadattanii mormitoonni sigalee nam meeqa Taayyee tokkichaa dadhabanii jechuun maaliif yaada harkaa qaban gaafas mootummaan kun mootummaa haarayaa sigalee hin danda'amu dhaabbanneef ilaaluu qabnaa filmaataaf qopheessuu qabdanii uummata akkanuma girgirii kaa'uun qabdanii karaan taaneen aangoo dhufuun hin danda'amtu filmaataan malee rabshaa dhiisaa sigalee yaada maddisiisaa yaada asfidaa yaada badhaadhina chaalenjii godhu garraan sigalee aangoo isinii tarakkamnee yaanaa jechuu turanii jechuudha sigalee. Way pipi amma garuu sigale amma garuu maal siinjaan wanni tokkichaan isi harkatti hafte maal siinjaan kaan gorra jiru Oromoodha siinjaan hay Oromoo ta'u bakka namni aangoo gi qabate Oromoo yoo ta'e ajjeesii eenyu hayyama kenneef buqqisi eenyu hayyama kenneef gibiraan gidirsi eenyu hayyama kenneef naayime edaan Oromoo ta'u haa ajjeesu mirga qaba mirga ajjeechaa eenyu isaa hayyame heera kamtu isaa hayyame sigalee mee heera kamtu isaa hayyame mirga Oromoo ajjeesuudhaaf Oromoo buqqisuudhaaf eenyu isaa hayyame haya mootummaa Oromooti sirri waliif galla تنرد شك لا شك فيه سيقول لا شك فيه تنرد ركون نجرو ثم أورومو ولي بقول أبي أورومو أداني أورومو أبي نمني دينو أورومو شمالي أورومو أصو موتمان أورومو أنغور جرتو تلو غول سومالين إتشنامك جيسان جرتو فنون ولغان سينتي أجيسان جرتو darraan seentee ajjeesaan jirtu inni kana taa'ee abaluu sijjeese dakaan shanee sijjeese jaan asiin fannoo sijjeese jaan hay akka oduu himaa godhachuuf mootummaa godhatte Oromoon meenaahim oduu himaa akka ta'uufi mootummaa godhatte moo sigalee akka gartee roorroorraa ittisu akka gartee waan dhufe hundi dura dhaabbatee mootummaan qaba jettee Oromoon mataattiin ol qabattu ilmoota akka maaliif dalta bakka hanqina keetii akka sii guutuufi barumsaan haa ta'u humnaan haa ta'u dandeettiin haa ta'u bakka atiin gahin akka inni dabree sii gahuuf ilmoo daltaa mootummaa tokko maaliif mootummaa kiyya jettaan dabreerra wayyaa ta'uu qabaa yaadaan hujiin gochaan haasawaan uzoon hin taane sigalee dabreerra mootummaa nagaya fiti mootummaa badhaadhina fiti mootummaa gartee hooggansisaa jalatti gartee namni hundi gartee caayaa isaa jalatti hafuura fudhate san ta'uu qabaa mootummaan tokko santahu qababar mootummaan wanni mootummaan kun mootummaa kiyya jettee ati ittiin dhaadattu ilma kiyya jettee ittiin dhaadattu sanii jechuudha. Amma wanni haasawaa jira 4 kiiloo jirus Oromoo, Kamaarree jirus Oromoo,
خميتر كشو هاي وهنا من أورمو متسين جرا نم تكبر أورمو متسين جنبر وي أسو أنا تيجي يسيته أسو جاوري تيجي يسيته أسو مرة دربا تيجي يسيته أسو تايي تيجي يسيته هاي أكاسي جيسو بكاني أيام تابي أكاسي بوكي سني أيام تابي ورانا سر جارتي حتى غبرة سيقول هنگا جلا قدري رفتي أكاسي ساموني أيام تابي هاي ني أيام تابي جتشو إذا سنيفو دميني خينيا فاقو جرا جتشو واني موتم ما خانا اتين دفين دي قول اودن دي يرو أما تنجرتو جتشو سيادة جيسي تنجرة دين قد غافين ورمو تكتكا لكاومتي تيبيل رتيسي جاني مرمو ترانا يوني بي خيسي يروي أما نمني وام مرمون انقب نمني متاياتو نمني لالي واركو نمني وان قال لكيخون قدو جرو أركو نمني توقو آنغون قبوجي أما درواني سنيمين إيش خيسب إثيوبيا خيست حاجة قبلت وانا بيجي في الوقوفات دلقة مملة واتك شماليس اللي اتين بالليسين جتشو ترين جاوري اللي سنمرو في مركليسين أنصرنا خنا سر وجد دلقيتين خيسسا سيني بيخايب يرو هندان إيران سيدي بكج دستين سياسة رافي لم تسنين تا هجي دستين بشام في تتنين أركان شومو نبيي بشام في تتجرت دستي نبيي بشان في التجرد تريد يهادو اتلوفوف تيس سيقال أركوف تيس فيتو اللي جالد فيتو اللي مرم فيتو اللي مرمين أركوف تيس أرته ربو ملچيسا وقا خانته ربو ملچيسا باتي تنمته ربو ملچيسا ني أركتا وان اتلوفو تاو سرتي سيقال سرتي اتكو باوا ماجرا أبي مو نندنت ميتركشو أبي واقسيتي برنامج تجخايبر أبي بركان دينغ دويان فنيان قبضة أريته أسي دياسبورا ته أسي مينيسوتا تاسكي أو فوداف إسا هيما بافتة بر أبادولا يامي أبيديو خيسا كان جيدي بيسيبر أبي مو نندنت بكا واقو مرة واقو مقدا قبو إبي يقول تجرا سيقول والله لما تيسلال سيقول وياني هنگس جيسو سنو نمني چچبسي دارا ولي سكوريتين سيقول دبلوماسين قبينيان اقرومين تا الدنيا تنغوتو بو خابينين بر خابيني دي سيتي بر ارغمتون خابيني تو غافو وياني سنبر غران اسي هنگنا گيا بر دويدان چيفتي نياتي بر ار خابينين تو بر سيقول امتا زرافي قوي ميليشان اتقبسيسي نياتو جرملي واتك ساعتي نمني غرتي بوسبوستي سرنخون ديغي والغدي سيون نمني بر مراتا إبدا منزيلا في إبدان منچتا بيرا دابتو خنا أكامي سوتا إبدا خنا في منزيلا خنا ركافو نجيها يوني آدو جرمالي سيقال ونخو وان فايدا قبضو تاتيتي متيجي خان اسم بيخو قبضن تناجي اتعان سودان جاور محمد خوتا يادان نمور ماجي واني ريفو سيخاسي سيادر دوغا كان دي قد أبو هايلون دي بقالا غربا نما هنگس غوسن نما كسي سياسة دندوسن نما جبا موطن نوق أبوسن سيالي اكر راخاسي او بي ان راغلچ اما جاور محمد نبيخ جاور محمد غافس في النخيزي راما وجندياتي وجديانان دكرا خاصني يا دهر كاقبا اما جاور جرك همار كان قبني بيخ سيغلي اني غرو غافا درو اني بيبي سربه مي نمني نا مرميتن نمني يادنا فالا قبدن سيغلي نمني دبين جاورتون سري متيجتن خوتا نامرمو يا ربي خالق مچانكم مانو جرجر نجرجر امال سانيم بيخا بيتاتي كو جرجر مانو جرجر جيتي رفديتو وانت هورو فايدا هوروقا زيل هوروقا وني سامر مانجرت مالي مرميتان
yoo yaada qabaadhe bar profeesaratti fiduu doktaratti fiduu hogganaatti fiduu barbaadu an deeggaraan badhaadhinaa dura dhaabbee mormuun hin danda'amu memmoo warnuma badhaadhina deeggarra jettu tana guutuusi jaluma deemi ilaali arraba jaawar malee kana dadhabinni kee kana jabinni abiyyi kana jijjiiramni abiyyi fide kana jijjiiramni itti deemamu jiru kana jettee takka lafa keessun qabdu jechuudha. Diigale. Abiyyi rakkoon qabu, abiyyi maarreen qabu, warra jalaan rakkoo qabaa siin jette. Jala si haamuru. Diigale. Kan rabbi jala qale, tan rabbiin jala qale. Shayxaanni jalatti harka si haa darbu jiru. Jala maaltu rakkoo qaba? Namni rakkoo qabu isa. Jalli miskiina. Diigale. Nyaatu, dhuguu, rafuu, ajaja eeggachuu qofa. Waatak aangoo tokko nam tokkoon qabu isa malee. Sigale. An hangaan shimallisitti dogoggoree shimallis qeequu ture sanii rabbii hiyye. Sigale dhiifama gaafachu. Idaan inni halkan shimallisitti ajaja kennee akka hatu, akka ajjeesu, akka rashanu. Sigale karaa qopheessee daandii qopheessee ganama dhufeen wajjiboo. Hanni tiqayyi masmari. Akkana nu godhanii siin jedha. Sigale kijibaa. Buufa nama gartee boochiftu nama kana zaalima aboo bar dhiira jechuun dhiirti bar jecha fiitiif duutii bar sigale mootummaan Israa'el kun bar Gaazaa keessaa bahuu fedheeti sigale akkanaan godha jee waan dhaadatee jecha isaatii jecha jidduu jira bar yaa rabbi osoo kuma godhanii dhiibanii na baasanii jee kadhatu jira bar sigale. Dhiirti jecha fiitiif duutii guyyaa dheeraa asii hannan wajji arrabsaa ooleeti galgala hangam takka hattan Oromiyaarraa hangam takka hatte Wallaggarraa warqii meeqa hatte Gujirraa meeqa hatte takkaan irraa tarakka baay'ee jechu taa'e. Shimallis kiyya miskiintichi yoo galeef jeeti gabbee caffee hundarra humaan fiddanni iyyitan malee eenyuus si dhagayaa numa iyyita malee jaabar bar inni nu baanaa bar. Nu warra asii hattu sa'aatiin jee guyyaa dheeraa iyyaa oolu kana baan hattichi guddaan mujrimtichi edaan kan wajji taa'ee iyyuu kana si'ile moogganaan hattuu guddaan garuu kijibni si oolcha malee sin bulchuun hin galleefisa kijibni si oolcha malee sin bulchuun irruma dammayxa guyya tokko kijiba nama kijibu tokko irruma dammayxaa jechuudha saniifuu warra jala maarree jala mitirkishoo jala maaliyyoo jala warri jettan kun dhaaba bilziqinnumaan beeytan ani siniifini kana himeetiin dubbii Jaawar Mahammaditti ichi dabra warri arra bilziqinnaa mormaa jirtan kun waa takkaas Oromoo fidu abiyyi survive yookaan abiyyi hambisuu hin dandeessan wallaahi billaahi tallaahi rabbiin si qaadu osoo ana taayye hangaasa Jaawar Mahammadi guutuun keenya jala deebinee abiyyi jala kursii qabna jenne wallaahi abiyyi survive ta'uu hin danda'u siyaasaan isaa enda taatee jirti sabaa sablammii biratti goommaan isaa hafuura yaasee jira hin danda'amu abbaan fedhe osoo isa jedha amma waan asirraa wacaa waan kaaree takkaa fi lamaan sossobanii asirraa wacaa tana dhiisi namni faayidaa si deeggaru dhageeffadhu wayin sitti namni faayidaa si deeggaru guyyaa faayidaa san dhabe hallayyeessi darbaa'e sigale namni faayidaa si deeggaru guyyaa faayidaa san dhabe si dhumatti tanumaan isinii dhaamaa nama faayidaa si deeggaru deeggaraa kiyyan jeen Opinion ammachi tetteessituun nan tokko garaadhaan ichi taa'utti hin jiru. Silent killer jedhani. Hoggi inni gartee kana jijjiirremi kana gooneemi bar protesti jiranii bar hin jibbin. Yaa maraataa kiyya hin jibbin. Uummata akka caljee hoggi inni fiigaa jee numa fiigu. Hoggi inni harka dhawaa jees harka dhawuu kan bar protesti irra jiranii. Afaanin akkasii jalaa cal jechuun kun ati bineensa ati ajjeesa yoo gaafii si gaafanne nu hiita nu jeefta nama mirga namaan beekne jechuutti himu jiranii bara sigale beeytaa akkasii
hoogganaan tokko hoogganaa gorsaan qabne hoogganaa namuma isa faarsu malee ka isa qomatun dhageeffan hoggii tatta'anii paarlamaan guutuun harka shob godhu kana isin waan jaalatan bar protest irra jiranii bar siifin galin malee hay rabbiin maal jaa waan takka dandeessu jijjiirii jaa dadhabdu jibbii jaami bar jibbanii garaa keessaan jibbanii uf jaaniiti yaa rabbi kana la qabrii keessaan baanetti isa galchi jechaati harka dhawaati bar qabrii keessaan baane si haa galchu janiin si gal protest irra jiran hin jibbina gujjaab jaan garuu haadireen teenya si gale garuu haadireen keenya qalbii horachaa ummata miidhuu dhiisu qabdala wajjijjiiramni dhufuuf ta'a miti dhufuuf ta'a na amanitan insha Allah taala biiznillah taala jijjiiramni gaafa san akka mataa ol qabattee ummata keessa dhaadattu if qopheessi ummata keetirraa suutaa harka fuudha so saniifu warra caljee isa jala tattaawanaa sin jibbina inni sin arrabsina achi keessa sabboontota meeqaa jira gootota meeqaa jira sigal nama oromoo tanaaf jijjiiramni akka dhufu gaafiin oromoo akka deebitu jalaa gubbatti an nin beekan warra maangorra jiru kana wajjin dalaguu turre nama if caalaa oromoo jaalatu jira kagaruu dirqamee oromoo hidhu jiru ajjeesisisu jiru jira dirqamee godhu jira jechuudha innichi ichi taa'uun oromoo fu faayida saniifu hay jaala ziz godhime protest irra jira jechuudha saniifu kanan jibbinaa jechuudha akkasitti eega qabanne booda kara Jawaar Mohammad dabarraa jechuudha kara Jawaar Mohammad dabarraa Jawaar Mohammad kitaaba barreesse ana madura Jawaar jechuun jaaraadha Abiy Ahmed brigade waraanaan sodaatu waan feetin sodaatu hawaasa ijaarame sodaata ni isiniin dhiyuma tanaan isiniin jee wanni piipiin akkatti itti iyyituuf warri iyyuu waan iyyuuf hin beeku malee warri iyyisiisu waan iyyisiisuuf beekaan isiniin jee ture Oromoon gaafa dubbiin eessa jallatte gaafa taayyeen faan khaanii caffee keessaa iyyusan dubbiin akka jallatte nama hundaa galtee namni hundi gig jee dhaabbatee filaalee amata meeqa qabsooyne amata kana hunda Jawaar Mohammad caljee jechuudha qabsoon oromoo deemuu ma jirti marroo yoo calje Jawaar yoo calje ayyooniin calje taayyee yoo calje qabsoon oromoo tun numa deemte hanga galmasii geessutti tana qabadhu gubii gati amma warroottan Jawaar Mohammadin amanamu Jawaar Mohammad amma dura kana nu godhe Jawaar Mohammad diaspora hayyoonni gurguddaan ka aaran anarraa eegali nuundinu aarree jira Jawaar dhuga nu facaasee kute wajji qabsooyne halkanii guyyaa wajji dhaabbanne wajji qabsooyne garuu Jawaariif hin qabsooyne hayyoonni keenya wanni beekuu qabnu Jawaariif hin qabsooyne saba keenyaaf qabsooyne Jawaar faa warroottan bar Jawaar bar nama duuba Jawaar godhee bar beeytaati shaharukaan kana takka warra filmii dalagu kana nama filmii bireedduutti kenne sun hin beekamu jechuudha ka duuba jiru sun hin beekamu garuu shaharukaanii beekamaa jechuudha iskiriina irratti filmii kana isaatti taphata waan ta'eef isaatti faarfamaa jechuudha Jawaar bar nama duuba akkasi dhiira godhuu ture wanni akkasi dhiira gooteef taphachiiftee Jawaar beeksifteef sigale ummata keetiif Jawaariin amanamu warra juuqanaafin deebii qaba deebii qubsaan si qaba Jawaariin amanamu Jawaar kan akkamitti amanta sheekhamee ati kam jettaa warra keessaan dhuftanii naan jettanii jira eenyuun nama siyaasaa amanisiin jemeenaa first over eenyumaan nama siyaasaa amanisiin je sigale eenyu amanisiin je Jawaar amanuun sin barbaachisu
maal godhuu si barbaachisa? Sirna amanamaa ijaaradhu. Kajaawar keessaa bahuu hin dandeenye, kataayyeen keessaa bahuu hin dandeenye, kasheekka abbuutaa keessaa bahuu hin dandeenye, kalammaa magarsaa keessaa bahuu hin dandeenye. Sirna amanamaa. Sirna amanamaa ijaaradhu. Abbaan fedhe yoo dhufe boru si gana. Siyaasa jechuun faayidaadha deero. Faayidaa tiyyatana eenyu wajjin itti fufsiisuu danda'a. Abiyyi Oromoo isaa aangoo fidde darbee Oromoon Jaawar jala kunnaan darbee Amaaraa isin fudhanne. Mililik dhukkeerraa danda'e asin kaafanne maaliif faayidaadha? Osoo sirna jabaa